Haaya akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii nullee nagaa qabna galanni waaqaaf haa ta'u. Har'as egaa waan haaraa qabadhee dhufeen jira. Chaanala keenya haaraa kan taatan subscribe gochuun maatiin nuuf ta'a viidiyoo keenya like godha. Egaa wanti haaraan kun yeroo darbee sagantaa wayii waamichaaf jechuudha. Namni waamichaa nu waamee waamicha sana irratti hirmaachuudhaa fi wayyaa bilisummaan bitatee isiniin jedhee viidiyoo isiniif hojjedheen ture. Anis egaa sagantaadhuma sana sababeeffachuudhaan wayyaa bitadheen jira. Wayyaan sagantaa sana irratti uffadhee abbaa manaa kiyya waliin deemnu bitadheen jira. Kan argaa jirtanii jakkeettidha. Jakkeettiin kun adii qulqulluudha, keessi isaa shaamadha. Waan hodhisiisadha jechuudha. Hodhisiisuma fakkaata walumaa galatti iyyuu jakkeettiin kun 2500 bitame. Egaa daawwattoota keenya jakkeettii sana jalatti immoo kan uffatamu tisheertii gurraachaan filannoo godhe. Jakkeettiin adii waan ta'eef tisheertii gurraacha jalatti hidhadhee waan deemuuf gurraachaan filadhe. Kuni filannoo kootii isiniin jedha. Tisheertiin kun qarshiin isaa qarshii 1,000 bitame. Egaa daawwattoota kiyyaa na wajjin ilaalaa na duukaa bu'aan isiniin jedha. Kun immoo ni surreedha. Waanummaan ani jaaladhee aadaan itti gammadee natti tolee surree kana jechuudha. Surreen kun akkuma argitanii dhiphaa miti jechuudha. Dhiphaa gaafan isiniin jedhu yeroo ammaa kana faashinii surree kan dheeras kan dubaraas bal'aa fi dhiphaa kan qaamatti nama akka taayitiitti nama maxxanuu fi bal'aatu jira. Egaa ani surree bal'aan bite jechuudha. Kan qaamatti nama maxxanu nama foon sirriitti qabu nama furdaa irraa baay'inaan bareeda. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanas surree jiinsii ta'ee ishii qaamatti nama maxxantu sana badaa namni akka faashiniitti sin laalu keewwatis hin deemu jechuudha. Amma magaalaa kana keessattis ta'ee eessatti iyyuu dhugaa dubbachuudhaa fi surree akkana babal'aadha. Namoonni baay'een kan hidhatanii haa ta'u malee anis baay'inaan surroota babal'aa akkanaa waanan hin qabnee fi kan hin qabu immoo kalarii isaanii kan luqqa'anii yeroo miiccitan kalarii kan gadhiisan hin qaba ture. Garuu surreen kun immoo waan ajaa'ibaati. Yeroo miiccan kalarii gadi hin dhiisu jechuudha. Kalarii gadi hin dhiisu akkuma kanaati. Kanaafan filadhee bitadhe. Baay'inaan amma surree tokko addisii yoo bittanii galtanii yeroo guyyaa 2 guyyaa 3 uffattanii miiccitanii kalarii isaa bishaanuma keessatti gadhiisa buluu fakkaate jechuudha. Kanaaf egaa surree kana kanan filadhee fi kalarii gadi hin dhiisu baay'ee namatti tola. Kalariin uffata surrootan qabu keessaa kalariin isaas kalarii adda waan ta'eef filadhee bitadheen isiniin jedha. Kunoo jakkeettiinis kana, surreenis kana, tisheertiinis kana isiniin jedha. Surree egaa gatii isaa isinitti himnee surreen gatiin isaa qarshii 2,000 bitame isiniin jedha daawwattoota keenya. Amma immoo siliippariidha kuni. Siliipparii ta'ee kuni yeroo tokko charchiillee ittiin naquun hin danda'ama. Akkasuma qiyyaarii mana keessatiif illee baay'ee namatti tola. Gatiin isaallee guddii miti jechuudha siliippariin kuni. Egaa akkuma argitanii lukti koo baay'ee xiqqoodha. Quxuriin ani hidhadhu baay'ee xiqqaadha. Guddaa miti. Kanaafillee kan daa'imaa wayii fiddee akka hin jenne viidiyoo kana yeroo ilaaltani. Egaa siliippariin kun qiyyaarumaaf jecha yeroo tokko yeroo ollaatti achi naanna'an illee sharaa akkasuma qodaa waan ta'e hidhachuurraa kan hidhachuu wayya jedheetani kanan bite. Gatiin isaas gatii giddu galaa baay'ee kan namatti tolu. Qarshiin isaa qarshii 550 bitame isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaa maal kana qofaree waanni tokko wayii nu afeeraa waanni tokko gadi baasan jira. Nu afeeraan isiniin jedha. Egaa akkuma argitanii wayyaas ta'ee kopheen Itoophiyaa keessaa akka abbaan bitatetti gatiin isaa baay'ee guddis miti, baay'ee rakasas miti, giddu gala. Inni guddaan immoo akka abbaan bitatee jechuudha. Kun immoo sharaadha. Sharaas dirqama nu barbaachisa. Maaliif karaa dheeraa yeroo deemnu bakka sharaan adiin akkanaa yeroo bakka awwaaraa baadiyyaadhaaf hin ta'u. Kun magaalaaf ta'a jechuudha. Yeroo sagantaa
waamicha garaagaraa qophiin garaagaraa jiru hidhannee magaalaa keessa socho'uudhaaf baay'ee namatti tola. Baadiyyaadhaaf hin ta'u kanan jedhee fi waa biraaf osoo hin taane kalariin isaa adii qulqulluu waan ta'eef baadiyyaan immoo akkuma beekamu awwaara dhoqqeedha yeroo gannaa dhoqqeedha yeroo bunaa awwaaraa kanaaf gabaabumatti nu jalaa badaasa jedhamuuf hin jedhe malee waa biraa miti. Sharaan kun egaa dhugaa dubbachuudhaaf gatiin ishiillee qaaliidha akka gootti. Sharaan kun qarshii 2,500 bitamee isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaa wayaan kiyyas kopheen kiyyas wanti hunduyyuu kan guyyaa har'aa kana fakkaata. Yeroon sagantaa sana deemnullee viidiyoo isiniif waraaba.